harkaa moo nam dhuunfaa kalee akkanaa jedhee dargaggeessi kun miidiyaa irratti argee dargaggeessi kun akkanumaa deeggaruu jira. Moo hayyoota Oromoo kadootee dabartee kan jirtu waliin taa'eeti masakkamee sirni nuti hin deemu jirra kana sabaa sablammoo kan waliin dubbifnaa inni harka hin qabu. Nama arganna 42 jira. Ijoollee xixiqqoo ganni 20 ganni 10 kan lafa kaatee poppoos godhanii iyyisiisanii miti. So Jawaar sirni tokkollee harka hin qabu. Yaad qabammoo yaadi isaa immoo namni itti gurguratu irraa bitatu. Yoo namni irraa bitatu jiru malee wanni as keessa jaanitti jimmaa farsi jedhanii maali mukaa farka dubbaa waliidhaan jiraachuun qabdu waan sunitti namanu. Yoo ammoo sirnaan gabbee yaadaan gabbee yaadi isaa hayyoota Oromoo amansiifatee hayyoota duratti hayyoota amansiifatan. Gaafa qabsoon tun jalqabdi jedhan isaniin cuftinuu irra dedeebitanii haasa'uu malle. Hayyoota wal barbaade Finfinnee waliin dhufte kibbaa kaati kaaba kaati hayyooti kun waliin jibamtee waan kan jaarti. Abbaan fir maqaa yaamuu rakkoon qabu. Ammoo yaadii eemin isaanii Oromoof Oromiyaa waan jedhu. Oromoof Oromiyaanii yabaati. Arda Oromiyaa keessa yoo feennu waliinu feena waliin jeefnu. Kabosoon jiruus aabaa caadaa baratachi bahe. Kabulchuu jirulleen aabaa caadaa baratachi bahe. Ijoollee waajjir tokkoof iskuul tokko mam tokko barnoota baatee waliin jira. Sunini akkana dambaafatanii himuu qaban malee lafuma kaanii guyyaa kan Jawaar kalee qeerroo abbaa qeerroo ta'e qeerroo duru deeme qeerroo gisa gari beeta wanni namni fedhii haasa'u uummata hin fuutu. Waan uummataa fuudha namichi kun ammaan tan Itoophiyaa bifa kamii ijaaruu deemaa kana namni deemuu danda'an jiru. Inni nuyi mutti hin jiru. Itoophiyaa ijaaruu qabnaas hin jedhu. Jaalannees jibbinees wanni addaan ba'an hin jiru. Warri kun miliyoona ganaa baalee qubat miliyoona ganaa itti Oromiyaa kee jiraa jechuu jira. Warka waliin jiraannaa jechuu jira. Raayoo akkasii kaallee waliin jiraannaa baddammeree jedhe garaagarummaan isaanii yaada tararaas godhuun qaban fulaa shanii jahaatti. Gaafiin maaroonfaan dhiyeessanii akka hoggansa qabanii akka tarsiimuu keeyyatanii qabanii akka miseensa alaa keessa qabanii bakka bu'oota qaba. Jawaaran paartii kam qabee bakka bu'oota qaba. Maaroon at least biyya alaa keessa ajjaalan qaba maali yaalan qaba koree hojii raawwachiiftuun qaba. So tanaafi wanni jira. Wanni na fakkaata roobalee obs guddaa qabda halkan dheertuu jettee galatooma saniin jirtinu wanni na fakkaata namni sirna walii taraa dhufee uffii karaa paartii ijaarratee dhufu. Gaafa inni dhufu Oromiyaan ta'isaati na miliyoon 65 jira. Keessi deeggaruulleen yoo qawwee inni aman qawween hin jirti. Yoo karaa Itoophiyummaa taban Itoophiyaa Abiyyi fa'aa harka qaba deemee harkaa fuudhuuti malee ammoo nuun al jiru kun kan irra inneet ka horii walitti issu'ee laf nama jiru wanni waliin awwaallu waliin geefnu waliin dhaannuuf jiraachuun qabduu jedha horaa bulaa deebana. Galatooma. Aktivitii tuhuuf. Galatooma hunda keessatti waa kam jirtan nagayaa. Waan dubbatamuu qabu dubbatanii jiranii. Dhugumatti Jawaar waan kana xuuxisanii hedduu nama shakkisiisa. Namtichi sila uummata Oromoodhaan lafarraa daragaa jiru kun Amaaraan akkana ijaaramaan jenne beekadhaa waliin nuftaa jira malee. Garuutu akka gabiin Oromiyaa keessa jirtullee dura dammeetu waa hedduu godhaa ture fiidiyoo isaa dargata amajjaa duraatis gabbaasanii ijaaramuu qabu maarree ta'uu qabanii qee uummata nurra jaaree akka isaan haadhe warra dullee akka isaan ol godhanii ni jiranii haguu isa akka bishaan bateetti yaa'uu dhiisee isa baasuni beekanii Jawaar already qabdu mi'a Oromoo keessaa bahee jira. Harka fudhatee jira. Quuqama saba Oromoon qabu isa bira Jawaar diina nu jaaraa jira. Warroota dheenga harkaa fi harma numree raantanallee basma amjee uummatummoo raamataa akka Oromiin dammiidhe akka Abiyyiin kagodhu kagoosise Jawaar Mohaammed arraantan uummanni Oromoo biyya keessatti ekonomiidhaan cabee jira dhageeffadha. Dirree bahanii dubbachaa jiran warroonni mootummaa keessa dalagan. Mallee Zeenaawiin amata 10 meeqa
ummata kan ekonomiin cabsee san booda nagayaan bulchee jechaa jiran jechuun warroonni mootummaa keessa jiran dhaggeeffadhaa gurra keessan banaati. Isinii galtee ammaan tana gaatanneenis hawaasa kana daaraa godhaniiti gaafa hawaasni biyyee nyaate san booda tasgabbaawanii biyya bulchuu deemanii jechuu kana karoora warra mootummaa waan isaan ittiin wal mari'atanidha. Akkatti geessattuu na harka geessee jirti. Isinii galtee ummanni Oromoodhaa ijoolleen teenya already Oromoo nama booda wanni kasaartuun qabdu Jawaar ummata Amaaraa nurra kakaasus nurratti kakaasuu baatus ummanni Oromoodhaa ekonomiidhaan daaraa ta'ee jira. Manneen isaanii irra diigamee jira. Dhala isaa awwaallatee jira. Oromoon ammaan tana booda qabsootti jabaachuu qabdi malee wanni kasaartu hin jirtu Itoophiyaa san keessatti manneen ummataa diigame akka jirutti manneen ummata Oromooti. Manneen qotee bulaa Oromooti. Manneen ijoolleen teenya biyya Arabaa daleetee mudhiin itti cittee manneen isaan urkaa isaanii xabbu godhanii dalaganidha. Isinii galtee manneen qotee bulaan keenya hanga gibira mootummaa gabbaranirraa hafe magaalatti ol galanii karaa irratti daldalaa jecha jaarratanidha. Manneen san hunda hawaasa irra diigee hawaasa keenya daaraa godhee daaraa namni jira. Manneen qotee bulaa keenya akka hawaasa warra gurguddaan karaa bahaarratti leentaa ummanni keenya ala ummanni Oromoodhaa akka sabboorona keessaas waan jiru taate akkuma dirree dhawaatti godhan sun caalaa ijoollee hiriira baatallee akka jirtutti hidha guuranii jiran ilmaan Oromoodhaa. Awwadaa keessatti kaantibaa duraanii ummata kanarra mana hindi qotee bulaa keenya jennaan dinnaan aangoorraa kaasanii kaantibaa magaalaa Awwadaa ka amrii isaanii godhu Amaara warra gaara mul'ataa fidanii bakka sanarra kaa'an. Aanaa qarsaatillee Amaara gurawaa fidanii irra kaa'an jechuudha. Ilmaan Oromoo bakka sanarraa yaasanii Amaarotii Oromiyaa keessa dhalatte baadiyyoota keenya hunda keessatti kaayaa jiran jechuudha. Dirree dhawaadhaa akkuma agartanii guutuutti poolisiin federaalaa jalarraa hanga gubbatti Amaara. Ija keessaniin agartanii jirtan. Faannoo jechuun saatana'u kalee faannoo arraantanaa makkalaakiyaa maalikaa poolisa federaalaa kasa'aatanaa jechuudha. Ummanni hangana hidda gati hidhatee deemaa jira. Abiyyi Ahmad Alii waan kana ni agara. Deeggartoonni Abiyyi Ahmad Alii deeggaran. Warreen girrisaan Jawaar jala deeman kuni maaliif amataa gadaa akka sareetti Itoophiyaa sanii maaliif bitamuu barbaadan? Bar ummata keenya irratti mana diigaati maallaqa qotee bulaa keenya irraa guureen biyya Amaaraatti dildila jaaree bara Abiyyiin biliyeena meeqa gannaqee. Qotee bulaa keenya irra dirqama kaayeeti siidaalee Haayile Sillaasee siidaalee Minilik naasarraa tolchee fidee mana san keessa kaaye. Siidaa Teediroos namticha ummata walloodhaa lafarraa dhabamsiise bakka takkatti ummata kuma meeqa siidaa isaa biliyeena meeqa irra gannaqeeti Itoophiyaa baanansanii galchee jechuudha. Kursiitti godhee ruumii afee fi mijilisa Arabii tarrisee fi makaddaa jechuudha. Reefaaf akkasitti giraawundii jalatti illee seenaalee habashootaa kophatti beeta mangistii san jala mataskaan akka godhaniiti jalatti giraawundii jechuudha. Giraawundii jalatti mana ajaa'ibaa aalama ajaa'ibaa jaaranii feetu akka gartee namticha Suuriyaadhaa mana dhooysaa isaa sanitti jechuudha. Isinii galtee ummanni keenya kuni amataa gadaa ergamuu maa jaalatu wanni kasaartuun jirtu dhageeffadhu. Oromoon biyya keessaa humna hin qabdu. Waan isinii gootu hin qabdu. Waan ummata kanaa gootu hin qabdu. Waan ijoollee bosona tanaafillee gootu hin qabdu. Dhugaa Rabbii maaliif ummanni keenya daaraa ta'ee jira. Arraantan abbootiin qabeenyaa gurguddoon ilmaan Minilik akka jiranitti hoteela eebbisachaa jiran lafa Oromoo bakka silaa daldala taatu isaan irraa buqqisaniiti manarra jaarrachaa jiran. Ummanni karaarra bahee jiru akkana qaaluyita kanaan manneen barumsaa keessa jiran warra isaan dura dhaabbatan mana hidhaa guuraa jiran. Dheengadda nama 4 ajjeesan guyyaa Kamisaa nama 4 ajjeesan Awwadaa keessatti mana kiyya Hindii danjee warroota isaan dura dhaabbatee jechuudha. Bakka takkatti uummata sarrashananii qabrii takkatti awwaalanii warra gabbahee dubbatu guutuu isaanii hidha guuranii
sagalee illee dhabanii akka naggatii kafalaa jiraa jechuu hawaasni keenya namni dhageeffadha. Beelti rasaasa caalti obboleeyyan kiyya. Wallaahi beelti rasaasa caalti. Beelti fuula namaa si dhaabdi. Beelti akka ati gabra taatu si gootii beekadha. Hawaasni keenya haala kana keessa jira. Oromoon biyyoota alaa keessa jiran. Mee damoozuma isaanii hasa'aa takka takka innaawaa waan biraa haa taatuuti. Joollee teenya bosona jirtu tana haa jabeessanii. Isaanii gaditti rabbii gaditti ummanni Oromoodhaa ummata kana qaba. Rabbii gaditti jechuu. Rabbii gaditti rabbi qabdi Oromoon garuu rabbii gaditti wallahi ijoollee bosonaa tana qabdi. Gaafa qaroo kee dhala kee kagabbeesii dubbatu ka ummata isaatii dhaabbatu akka saree godhan bijabbaa isaanii keessatti gabrummaan tanaa gadii hin hafne beekadhaa obboleeyyan kiyya. Maaliif usan hayyoota miti dhiisaa manguddoolee dur qeeroon Oromoodhaa ta biyya Ameerikaa, Austraaliyaa, Awurooppaa, UK jirtu maaliif usti? Ummanni dhumaa jiru kun ummata isaaniitii miti. Mee dheengadda kalee Boorana keessatti ijoollee Oromoodhaa ta akkas taate sani mee eenyu gabbahee dubbate? Miidiyaa kamtuu gabbahee dubbate? Gurubbiilee qeeroo Oromiyaa qofa keessarratti sheer godhan malee guyyaa takkichi sun roobeeleen fidee sagalee nu dhageessisee ture manoo boforsa keessatti lamada namni ummata kanarraa dubbate hin jiru. Eessa booda aanan janii namni dubbate hin jiru. Somaaleen akkasitti lafa san saamaa jirti. Abbootiin qabeenyaa gurguddoo moyyaala keessa ummata Somaaleeti. Lafa teenya jettee dhaadachaa jirti Somaalee waan biraa dhiisaati. Maaliif hawaasa kana ekonomiin daaraa godhanii yoo hidhannoollee hidhannee ummata kan ofirraa deebisna jaanillee ummanni kun humna ittiin qabu. Akkuma ummata Harargee, akkuma ummata Baalee jechuu isinii galtee Oromoonni daangaarra jiranii haddii kana diinaan saamamaa jiran. Harargee baa keessaa maantana karaa Jijjigaa kana ummata kana hiikkachiisuudhaaf gatii meeqa ummata kafalchiisan jechuun maaliif Somaaleen achirratti hidhattee jirti, ibidda hidhattee jirti, hanga funyaanitti hidhattee jirti. Isinii galtee ummanni keenya gabbaati Jawaar jala deemuu dhiisaa. Oromoon miliyoona 8 girrisaan Jawaar jala fiigu yoo akkam jiraate nama miliyoona takka hin ga'u. Haa girrisanii isaan itti dhiisaa. Garuutu jara kana seenaaf ol kaayyadhaati quuqama saba kanaa yoo qabaatanii ummata keenya kanaaf obboleeyyan koo dirmadhaaf maaliif boru biitti baqatanillee hin jirtu kunooni agartanii. Biitti faranjii fi girgirii addaa keessa jirti. Ummanni keenya kun borumee eessa baqata? Bakki itti baqatan hin jirtu. Maaltu isaan baasa? Warra baratan Oromoo keessaa fidhan mookam baadiyyuma gaddachaanii ooyiruu isaanii qotanii ilmaan Habashootatii fi ilmaan Somaalee gabbaranii isaanii dalaganii isaanii ergamanii jiraachuu jechuudha. Qabeenya abbaa isaanii sarphamanii ummanni kun immoo tolaanii miti. Qabeenya kana kasaaman humnaan saaman hidhatanii saaman. Kanaafuu Oromoo wanni baasu hidhachuutu isaan baasaa. Sabni Oromoodhaa akka gaariitti hidhachuu qaba. Ummanni Booranaatti illee hidhachuu qaba. Dhageeffadhaa obboleeyyan kiyya hidhadha. Harargee illee naa hidhattu. Wallagga hidhattee jirti. Hidhadhaa walloon hanga funyaanitti hidhattee jirti haa hidhattu. Gayaadhaa miti. Ijoollee makalaakiyaa keessa jirtu ilmaan Oromoodhaa obboleeyyan kiyya hidhannoo teessanii wajjin karaa woboodhaa zabanyaa Itoophiyaan tahin gizee duutee yoo ati mirga kee dubbatte gaallaa zaranyaa ganxaa ijaniitu boruus ajjeesan. Kana jechi kee kabiraat akkan jiru maaliif jarru kuni si gabroonfachuu barbaadan akka gabra silaalan gabra jechuun wandaqaa. Kanaafuu ka federaala keessa ka jirtu, ka makalaakiyaa keessa ka jirtu mirga keetirratti abbaa ta'uudhaaf, qabeenya keetirratti abbaa ta'uudhaaf obboleessa koo obboleettii too obboleeyyan keetitti ta'ami bakka jirturraa qawweete diinatti achi garagalchi. Furmaata biraan qabdu. Ummanni wanni si fixaa jiruuf lafa kee qabeenya keetiifi. Daaba Oromiyaa keessaa boo, albuuda Oromiyaa keessaa boo, jimaa keenya kontirool godha kuduraa bakkatti addunyaa biitti ollaa keenyaa Somaaleen qabeenya ummata Oromoo keessaa bahuun jiraatti. Kana kontirool ka godhe eenyu Amaarotiidhaa fi Somaalee Oromiyaa keessa jirtudha.
Sigaltee jarri mi'aa qabeenya kanaa baree jira, si ergachuu baree jira, irra wareega malee tolaan lafa siif gallakkisee waan kan akka irraa dalagattu tolaan siif hin godhu. Kana jala sarariitii bari. Waan kee dhuunfachuudhaaf naan dhabdeeti abiyyiin ati abdachuus hin jirtu. Gaafa ati jabaatte hasila 4 kiiloo jiru sunillee si sodaata waan ta'eef gaafii ta'e si deebisa. Sigaltee gaafa ati hidhatte gaafa ati niin jira jettee qoma kee dhawatte lakkii jeeti osoo tolaan hin taane boortaan gaafii kee si deebisee qe'ee keetirratti kabajamtee nagayaan jiraattaa jechuudha. Biyya kee keessa gisee hiriira baate Oromoonni biyya lafa Somaaliyaa keessa jiran kunuu har'aan tan hiriira baate jetteeti zeenaan Somaalee gabaasaa jirti. Dhageeffadhaa moyyaalee lafatee nyaata Oromoo nu keessa jirtuutitu amrii wayii balleessinaan sababa sanitti hiriira baatee nu rabbashaa jirti jettee miidiyaa isaanii irratti gabaasaa jirti Somaaleen. Kanaafuu kana kafide eenyu ati callisuu keeti abbaa fedheefuu gadinjeen abbaa fedheefuu hin salaatin rabbii keetiif qofa adda lafa kaa'iif hidhadhaa hanga funyaanitti hidhattu qofa kabajaa qabda. Oromoonni kutaa kudhatan akka hidhachuu qaban. Woboo cinattis woboo hidhachiisu woboon gaachina sabaati garuu harka qullaa hin taa'in diinni mooraa ta'e keessa jiru warra hidhatee jiru jaalattuu jibbitu. Abbootii qabeenyaa gurguddaan Oromiyaa keessatti Amaarotiidha. Kaampaaniilee gurguddaa haa qabu Amaarotiidha. Riireel isteetii kontiraata fudhatee warri ijaaraa jiru Amaarotiidha. Warri wal qubachiisaa jiru eenyu Amaarotiidha. Fi ummatuma Habashaa kan irra guddaan garuu Amaarotiidha. Isin galtee hoteelaalee gurguddaa biyya lafa san keessa kan jiru Adaamaa, Dirree Dhawaa, Finfinnee, Jimma guutuu kana keessa kan jiru abbootiin qabeenyaa Amaarotiidha. Boolee Mikaa'el dhaqaa akka jiranitti fooqiileen isin agartan suni ummata irraan tana miidiyaa irraa sheekkotiin isaanii dirree khutbaatti nu arrabsan ummata Somaaleeti. Oromoo biyya Somaalee keessa seente immoo akka saree sadaqaa kadhattu jedhaniiti sheekkotiin isaaniitti illee dirree khutbaatti himanitti saba keenya salphisaa jiran. Kana hunda kasi godhe harka qullaa taa'uu keeti saba kiyya. Qeeroo too dammaqi gabran tahin namaaf didi waan keetirratti abbaa ta'uuf wanni hunnaan maltii wanni kun kiyyaa gaafa ati jette diinni mataarratti simba'u akka jaarraa abbaa gadaa baanu abbaan haqaa yoo callise diinni namarratti bahaa jee akkasitti galatoma yoon isinitti illee dheeressa dhiifama naa godhaa roobeelee galatoomi carraanaa kan niteef. Okay. Obo forsi jirtaati. Yaa waan nyaataa jira laanchi kiyyarra. An isin dhagaa hedduu haasoo hin danda'u. Dhiifama isin gateerra feemi kalee takkitti. Bar halkan ta'uu hin danda'u irra fi bara. Girrisaan jawaar lubbuun fiddee bismillah. Wallaahi isin beeku bakka akkanuma rafi halkan qixxee natti fakkaatu ka'uu laayifni namni takkan jiru garuu laayifni kiyya bana. Ganarraan dhiyaatu biyya Arabaa taaniiti mana namaa dalagaa lakkii jawaar nurraan tuqinaa jaanii garuu qabeenya keenya kontirool ka godhee katti laandu kuruuzariin ilmaan isaanii bobbaasee galchaa jiru warroota Oromiyaa keessa jiru isaana Arabaa dhiqaa nutis biyya faranjii keessatti isaanuma faranjii dhiina dhageeffadhaa wallaa sagaraa dhiina doktoraa miti profeesaraa miti hin baranne akkana dalagaa kasilaa qeesaa irra mataasaa ol qabee qomasaa dhiibee deemee jiraatu. Mirga isaa falmachuu dhabee alagaaf kanneen haadha isaa mana namaa dalagaa ummaa isaa mana namaa dalagaa. Jaal Raggaatu nuuf galcha. Jaal kenna takkitti holdan. Jaal Raggaatu. Waboodha okay please. Jaal Raggaatu everybody follow godhaani. Qabsoitu haqa. Waboodha galcha please. Carraa yoo argat. Seeruu dadeetaa Jaal Raggaatu mana qaranitti arge. Dhifama. Dubartii ciccimtu qabna qabsaa'ota haqa itti fufa. Abbaan dabaree Risa. Dabareen haasaa Risa welcome Risaaleen nama cimaa I love the way he explained. Jaal Raggaatu jenna baa'oo waboodha qabsoituudha akkasitti nu beeka galatooma itti fufa. Ulfaadhi roobalee galatoomu addee Raggaatuun yoo reedii taate isiif dabarsaa fi akkana ani isi boodanii dubbachuu danda'a malee isi durumaruu hin danda'u fayyataa ulfaadha galatooma. Hayyee Risaa galatoomee Jaal Raggaatu jenna welcome waboo kenna.
Hayya galatoma ulfaadha ammumaan isinit dhufee obboleetiiti yaa ta'amma dubbatte tanarratti nolseene kanaaf gartee waan isin irra mari'ataa jirtanillee garuu waan beeku waan isin dubbatten waan beeka galatoma umrii dheeradhaa naa jiraadhaa baga rabbi isin jiraachise ammallee bakka jirtanitti tiqni rabbi isin biraa jiraatu dhugaadha wanni nu barbaachisu waanuma obboleetiin tiyya ammaan tana jette kana wanni nurraa eeggamu usii kana biyya teenya qubaan hin dhabne biyya teenya humna waraanaatiin dhabne biyyi teenya erga gaafa Minilik nu cabsarraa kaaftee humna waraanaatiin hoogganamteeti waraanaan bulaa jirti waraanaan nu bulchan humna waraanaatiin mirga keenya sarbanii diinagdee teenya dhuunfatanii biyya teenya dhuunfatanii nu bulchaa jiran kanaafuu wanni nu barbaachisu maali hidhatu qabna waraanummaa baratu qabna nuti hundi keenya yaada keenya waraana keenya namoota gartee dirree qabsoo jiranii miti nama gartee heeraa fi seera fudhatanii kaayyoota qabanii miti shiftaa'u mootummaa kanatti qallamne shiftaa'u akka mootummaa kanaan gartee falmu godhu danda'u qabnaa jechuudha kanaaf hidhachuun nurraa barbaachisaa hidhannoo dhabaatu irraa meeqa diina jalan nu kubbisa 1990 takka wanni gartee diinni wayyaanee fi Eertiraan itti nu dhuunfatuu danda'an humna waraanaa dhabuu keenya Oromoon bara wayyaanee fi Tigreen qabsooytu dargiif qabsaa turte isaan dura dhaabbataa turte nu dura dhaabbataa turte if hin beeyne Oromoon if wallaalee jira Oromoon gabrummaan nurra turtee jira maqaan keenya sargoo gabbii waan badee shiftaa Somaaleerraa hidhatee biyya teenya seene sargoo gabbii jechuun nama biyya namaarraa biyya takka dhufe jechuudha garuu nuti dhala Oromooti shiftaa miti sargoo gabbillee miti waan badellee miti bara wayyaanee maqaan keenya Onogi bara ammaan tanaa maqaan keenya shaneen tun akka nama biraa takka taate qaama Oromoo ilmaan Oromoo obboleessa keenya obboleettii teenya abbaa keenya akka isaan hin ta'inii takkatti qaama biraa tokko akka ta'anitti akka waan sheexanaa takkatti namni hin beeyne akkasi fudhataa jechuudha. Kabeeku garuu waraana bilisummaa Oromooti naa jecha lubbuu isaa tana dabarsee beelaa fi dheebuun waadamee ibidda lolaatii waadamee madaa'ee du'aa jira je'ee kabeeku numa jira Oromoo tana keessaas garuu immoo shan yogguu jannamni akka nama biraa tokko nama waan sheexana waan riibaa keessaa waan gartee sheexana bineensa riibaa keessaa takkatti akkasin lakkaa namni roorrootu gaara san keessa nama filachiisa malee namni roobaa fi aduu keessa gaara san muka keessa wanni namni filatuuf hin jiru. Mindaan achi inni harkatus tokko hin jiru. Qarshii takkittiin harkatu waraanni bilisummaa Oromoo. Namni kafaluuf hin jiru jechuudha. Waanuma uummanni Oromoo naaf jecha achi jira namni kuchee gargaarsa guutuu gaafatu kennu qofa harkata. Kaan qabu kiisha diinaatirraa mudhii diinarraa fudhatu qofaa jechuudha. Wanni inni harkatu. Sanuu waan harkate san akka mataa isaatti akka mataa nam tokkotti itti dhimma hin bahu. Haadha abbaa isaatiin hin gargaaru. Yookaan ka warra qabuus ka ilmaan qabuus ilmaan isaa jaartii isaatiin hin gargaaru. Wanni inni godhuun qabsaa saniif. Kanaaf jabaadhaa haa jajjabaannu. Bara baraan diina jalatti kufnee bara baraan diina jalatti horree bara baraan boohuurraa namni hundinuu if baraaruu qabna. Namni hundi lolee addunyaa kanarratti gabrummaa biyyi addunyaa kanarraan gabroomin hin jiru. Fakkeenya ammaan Kanaadaan jiru. Ameerikaa fi Kanaadaa walirratti Ingilizii gabroonfate. Garuu falmatanii firraa kaasan. Biyyi hin gabroomin addunyaa kanarraan jirtu. Biyyi hundi addunyaa kanarraan gabroomtee jirtu. Garuu namni falmateef firraa kaasaa jechuudha. Jabaadhaa dhugaa rabbitti kanu miidhe dubartii Oromootii miti. Kanu miidhe dhiira Oromooti. Ka harka kennatu, ka ganu,
kanurrattu gartee diinaa wajjin nurratti gartee bobba'u harka dhibbarraa 90 dhiira Oromooti jechuudha. Ka diinaaf meeshaa ta'u, ka diinaaf ulee ta'u, ka akka ballaa bordoo qabanii dura deemanitti diina ulee qabee fi gartee masakee biyya teenya keessa kalees naqe. Oromoo dhiiruma Oromooti. Kanaaf Ifama jaala kennaa nama modisara qabdan jaal nurii galchaa please jaal nurii galchaa galchuma. kanaaf jabaadhaa hundi keenya hatti aanu haanu dhagaamtu wanni nuti arraan tana gartee waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbannee nuti goonu wanni nuti arra wal dura dhaabbannee goonu dhugaa rabbitti ilmaan boru dhallu dura gufuu kaa'uudhaa jechuudha. Dallaa ilmaan san dura kaa'uudhaa jechuudha. Odoo kalee namni nu dura falmatuu baate arra qeeroon hin falman. Osoo namni kalee isin dura dukkana keessa namni kalee bahee namni falmatu baate abbootiin keenya kanii falmatu baatanii dhugaa rabbitti qeeroon teenya hangas bayyanattee dammayixee hagas diina sana akkasitti firraa kaasuu hin dandeessu jechuudha. Namni wal dura falmatee wal dura wanti jee amma nutis warri jirru kun dhaloonni jirru kun maaliin saba kiyyaa godhe maaliin biyya tiyyaa godhe biyyi tiyya maal narraa barbaaddi maaliin godhuu qaba jennee haadha teenya ta bara baraan boochu obboleettii teenya ta bara baraan abbaa keenya ka bara baraan boo akkamittiin imimmaan isaanii kana haqaa karaa kamiiniin haquu danda'a jennee itti yaadu qabna. Dhugaa rabbii yoo ta'e odoo 2018 humna waraanaa gahaa tokko qabaanne oppiidiyoon kalee wayyaanee fiitee nu guutee wayyaanee jalatti nu gurguraa turte wayyaaneef nu gurguraa turte deebitee nu qabattu jechuudha. Humna waraanaa gahaa tokko dhabuutu wayyaaneef irraa kaafne oppiidiyoon kalee gartee wayyaanee wajjin nu miidhaa turte har'a nu rabbaatee har'allee miitu jechuudha. Oromoon kalee harka muramee harma muramee jennee seenaa dhagee. Har'ammoo Oromoo gachiibsanii basmaam jaanii qalan ija teenyaan garree gurra keenyaan dhagaa jirraa jechuudha. Oromoo mataarraa muranii ulee fannifatanii itti dhiichisan garraa jechuudha. Maaliif godha diinni waan kana hunda maaliif akkana godha? Ha jiru hunda fixee way danda'ani. Ha jiru akka jiiluuf amaarri kana na godha jee namni akka qabsoo isarraa jiilu ifirraa haqa isarraa namni jiilee sodaatee akka namni isa jalatti buluuf isaaf gartee aamin jee waan inni namatti hin deemu kana gartee gabrummaa inni nurratti hin deemu tan aamin jennee akka jalatatti eenyuuf iyyuu waan biraa tokkollee fi miti. Kanaaf yoon gartee karaa ajandaa isinirra jirtanirraa illee maqe dhiifama naa godhaa jabaadhaa keessattuu isin dubartiin Oromoo wanni biyya takka haasu dubartii wanni saba tokko guddisu dubartii dubartiin haadha dubartiin obboleettii dubartiin jaartii. Kanaafu yoo gartee haadha gaarii haadha jabduu tokko qabaate ilmi tokko qara'ee qaraatii san galmaan gahatuu danda'a. Abbaan manaa yoo ooyiruu qoteewu yoo dalageewu jaartii jabduu isa bira dhaabbattee gartee akka inni dalagatu isa gootee dalaguu danda'a. Yookaan ooyiruu isaatu akaaffatee qotatee dongoratee hin danda'u. Horii isaa tiiffatee bocatee jiraatu hin danda'u. Yoo jaartiin isaa jabduu taate qofa. Yoo obboleettii jabduu qobaate qofa. Kanaafu isin dubartiin Oromoo jabaadhaa. Dhiira teenya waan hundarraa harkannee jira. Jaalalallees irraa harkannee jira. Ilmaanillees irraa dhadhallee jira. Garuu dhiira teenya wanni irraa dhabne bilisummaadha. Bilisummaa tanaaf dheebonnee beeloynee mudhii teenya hidhannee gabbaaneellee wajjin qabsoonee deeraa keessaa gabbaanee mudhii teenya hidhannee kofoo kaayyannee paantii takkittiin waggaa meeqa deemnee isaanii wajjin kufnee kaanee wareegamneellee madooynee harki nurraa citee miilli nurraa citee
ka ijaa baqee jira rasaasni jedhee ijaa baqee jira biyya keessa. Lalisee roobaa galmoo baa laala woo nama biraa gartee ka biyya jiru arguu baattan laala miila isii tokko irra hin jiru jechuudha. Nama meeqa asli Oromoo faa laala warra ilmoota ka ala hafe sabboontu hajuukkaash faa laala warra ilmoota ka malee hafe ulee Tigreen tumtu urjii dhaabaa faa laala warra hanga arraa qaruuraan gartee jararratti qaruuraan jarri itti caccabse hanga arraa qaama isii keessaa guuran. Kanaaf dubartiin Oromoo ta'e jirtan bakka jirtanitti jabaadhaa dhiira teenya jajjabeessaa galatoomaa ulfaadhaa isin dheeradheetiin jira mana keessaa na cinaa dubbatanii isin hin jeequ dubbadhaa. Risa mi Jaal Nuur isaanillee jaala dirree waraanarra waan ta'aniif neetworkii qabaachuu dhabuun maalan osoo fedhii makeetiin osoo isaaniif dabarsite. Fudhatu Omar Akkoon. Hayyee Jaal Nuurii Jaal Raggaatu hin beekanii yoo wal beektan hayyee gaariidha yoo hin beekne illee wal barachuu dandeettan isin lamaanuu jaala waan taataniif akkasii. Jaal Nuurii haasoo dandeettan haasaa dhifama. Ayyee yoo yaa harka fuune irra deebiidhaanii jaalati yaa baga nagaa dhuftanii dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon isinaa galatoonfattu akkuma seerri jedhutti gaa qabsoo tana isa wareegamee fi isa galmaan ga'e isa qaama ofiitti dhabetu galmaan gaate malee nuti ammoo irra sarra jirru kuni galmaan hin gaanne fuuldura keenya galma hedduutu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jaalleen waa hedduu haasanii turanii jaalbiliseen roobaa miilatti dhabde jaalbilisee diidoo itti wareegamte qabsoo tana keessatti jaalbee kennaan hin barbaachisu ture dhiifama nuu godhaati. Jaala kenna isin lubbuu takkitti kan deebine miliyoonaan nutti kennitanii an giftii kennuun nattiin jechuudha. Isin lubbuu takkitti nutti kennitan jechuudha. Kun jaalala dhugaa. Kanaaf isinitti hanqata. Everybody giftii kenna woboon kennitu simaas keessa jechuudha. Ilmaan Oromoo haqaaf jedhanii warra qabsaan yoo dandeettan haamilee kennaaf jaala kennu lubbuu nutti kennitan beesin qaama itti dhabdan galatoomaa itti fufaa. Yaa seenaan yaadatu wallahi waa hedduu nama yaadachiisanii jaalbilisee diidoo waggaa sadii dura naannoo waadaraatitti bakka hin jirutti wareegamanii namni sun nama qaleellee rasaasaan harka isaanii irra rukutamanii yaalamanii qabsoo tanarraa duubatti hin deebi'u jedhanii hanga lubbuu fi itti dhabanii jaalbilisee roobaa akkuma beektan nama qaama isaanii dhabanii jaalleewwan hedduu dubbatanii jiranii namoota amma lubbuun jiran namoota akka jaal Aashaa fa'a namoota kaafneen xumurre maaliifiyyuu nuti daandii isaan nuusaa kanarra har'a ijoolleen kalee dhagaadhaan karaa cufaa turte har'aan kana hidhannoo dirqama hidhannootitti galte waan kana hedduullee ol seenuun barbaanne jalaa dhageeffachuu barbaade dhugaa dubbachuudhaa fi waa'ee shamarranii kanarratti waan isaan jedhan irratti waa hedduu isinii tuquu barbaada. Qabsoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti keessaaniyyuu qabsoo bara jahaa kana keessatti hooggana keenya jaalmarroodhaan gadi bobba'e irratti keessaaniyyuu naannoo Booranaa keessatti gahee guddaa kan taphataa turan shamarran bifa sakuriitti dabballeetiin bifa waraanaatiin bifoota hedduun ammallee deebiitii kallattii hedduun gara jaarmiyaa kanaa gaafa dhumnu gara tiktookii ta'ee gara tiwutarii gara imoo gara waasaappiitii yogguu dhumnu gahee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo kana keessatti gahee guddaa kan qabataa turan shamara. Shamara jechuun kaleellee guddistuu haadhaa qeerransaati. Guddistuu haadha leencaati. Guddistuu haadha wobooti. Haadha Elimoo Qilxuuti. Haadha Laggasaa Ogiiti. Kanaaf qabsoon bara qeerroo sanii keessatti illee kan yaadattan taate yeroo qeerroon dhagaa fudhattee taankii afoo dhaabbattu shamarran kenna. Yoo boombii haaraa kana nutti darbani bishaan duubaan nu kennaa turanii jecha dhugaa dubbachuudhaaf qarreen teenna sa'aatii kanatti qopheette keessaaniyyuu keessaa nutti bilbilaa
eessatti dhufna bakka kam jirtanii hidhannoo barbaanna. Dhugaa sadarkaa kana keessatti gaheen isaan dirree qabsoo keessatti illee lolanii lolchiisan, dhaadatanii dhaadachiisan, sadarkaan isaan tarsiimoo barruu seerichaa adabanii taliigama seeraarra dhaabbatanii gahee ofii baatan hedduu namatti tolu. Asirratti illee akkuma argine hedduutti diina hedduu afoo dhaabbatanii diina hedduu gara duubaa deebisutti jirtanii. Kanaaf waan jedhullee hin qabu. Shamarran keenya hedduu ulfaadhaa keessaniyyuu ijoolleen isteeta biyya Eeshiyaa keessa jirtu, ijoolleen biyya Arabaa jirtu hedduun isaanii carraa dhiiraa olitti keessaanuu ni beektanii ijoolleen biyyoota hedduu jiran tan tiktookiidhaan feemas ofiin jiran kuni odoo isaan sagalee tokkoyyuu waa'ee dhaaba keenyaa waraana keenyaa irratti gadi hin baafne jaratu mana Arabaa keessa taa'ee gara tokkoon eerfoonii gurratti godhate gara tokkoon distii biyya sanii miicaatiin gahee guddaa kan taphataa ture. Akkasumas bakka jaalawwan keenya itti rukutaman bakka madootti qaban fuuldura dhaabbachuudhaan baasii dhaabaa malee nutu siif jira jechuudhaan bifoota kaardiitiin bifoota konneektii waayifaatiin wantoonni shamarran Oromoo qabsoo tana keessatti godhaa jirani hedduu waan dubbadhee xumuruu miti. Hedduu ammallee irra deebiitiin maqaa hooggantoota kennaatiin, maqaa raggaatuutiin, maqaa jaalbilisee diidootiin, maqaa jaalbilisee roobaa galmootiin hedduu ulfaadhaa hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaade. Gamanumaanii agaruma isin dhaamadhaa akka nama tokkootti yaada keessan caqafadhe wanta irratti akka nama tokkootitti isin laatoo qabaadhe isin laataa yeroo qabaanne turkisni qaba. Kanaaf jabaadhaa galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa. Waraanni keenya ni injifata. Impaayera afaan qawweetiin ijaarame afaan qawweetiin deebisnaa Oromiyaa walaba taateen ijaarraa biyya keenya ishee ollaa isheetiin birmadummaa qabduu fi saba keenya isa bilisoome waliin dura Oromiyaa Finfinnee irratti arguuf deemnaa. Hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaade. Galatoma wabo kenna an breaker waan jiruuf carraa kenna malee amma xiqqoo daqiiqaa 5 booda gara dalagaatti deebi'a. I have 3 minutes break. Eenyutu monitor qaba mana kana? I have 3 minutes. Eenyutu carraa kenna? Monitor qaba mana kana? I have 3 minutes. Eenyutu carraa kenna? You can't serious. I don't know, did someone call you? Eco cover. Ilman Oromo. Warra monitor kabdan. Galchan, please. Galchan. Higher Gatani, Wabodaf, Damsan Kabafi, the Kikumataka, Rois in Ramfuradu, Abanda Barina Fopsa, Lala. Jaala keenya wanni isin hubattanii waan takka wanni baruu qabdanii jabaachaa jirtanii jabaadhaa garuu immoo wanni irratti xiyyeeffatanii bakka qulfi irratti xiyyeeffadhaa. Bakka qulfi irratti xiyyeeffadhaa. Maaliif irratti xiyyeeffadhaa? 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 Maaliif bakka silaa daangaa bakka seentuun sanirratti xiyyeeffadhaa. Maaliif jarri ekonomii kana arkaniiti impaayertittummaan bakki jirtu bakka silaa galiin seentuun jechuun isinii galtee bakka afur keessa jirti. Takkaffaa abbootii qabeenyaa warroota faannoo hidhachiisaa jiru, warroota sabaa fi sablammii uummata Oromoo irratti kakaasaa jiru jechuudha. Ilmaan warra soddaadhaa. Warra gumaadhaa jechuun isinii galtee abbootii qabeenyaa warroonni faannoo hidhachiisaa jiru. Isaanii akka hubattanii fi takkatan talamada immoo bakka silaa karaa Jabuutii bakka meeshaan seentuun karuma hundaanuu daangaalee kana hunda irratti xiyyeeffadhaa. Mishigeeleen jaraa bakka sanii, qulfileen jaraa bakka sanii gaafa isaanillee akkuma abiyyiin ekonomiidhaan uummata keenya daaraa godhatti ekonomiin isaanii cabxee gabbahaniiti warroonni Oromiyaa keessa jiranii akka gaafiin Oromoo deebitu
Oromoo caalaa warri gabbee falmatu isaan waan ta'ee jecha isaan irratti xiyyeeffadha isiniif galajeetiin abdadha bakka mishigii isaan irratti xiyyeeffannoo guddoo godhaa keessattuu abboota qabeenyaa warroota qoma dhiibee ummata kana hidhachiisaa jiru irratti jechuudha. Ilmaan Minilik akkasii galatooma fudhadhaa dabaree keessan dhiifama garuu dabaree namaatti hin dubbadhe. Robale dubbadheo. Ittoof. Takkitti galatooma ulfaadha. Addeeraggaatu bonuure dhuga gartee giftiin nu warraa kennanuu fi itti diqqaate warra qabsotana gartee miilitti dhabee waan hedduu itti taanii akkisiin dubbachuu jirtu garuu hin dhageettanii garuu galata warra gartee bilisummaa Oromootiin waaqii dhaqqabsuu tana ganumedhee birda birahanuu galatoomaniiti garuu wanni tokkini diinni beeki yoo hicufa akkamma addeeraggaatuun ettu divide and rule agartee maqa hin taane nu kennanii defend and destroy maqaan hin kennen nutti kennanii bara cufaa gartee maqa kanaanii hobbaasanii garuu wanni waan kana gartee birnu dabarsa bilisummateen nu ga'u gartee tokkummateen yoo cimsannee waraan keenya gartee aga dandeenyu yoo bir dhaabbanne bilisummaa gartee addeeraggaatuun faanii miilitti dhaban tanaa wanni bakka suni nu ga'uu danda'a tokkummateen waraan keenya dhaabbachuu diinii gartee waraanan nu cabs gartee election fulani nitti mo'atee nu wal dorgomnee nu bulchuu jiran hin jirtu diinii nam kenna fixee kaaniin hidhee barata kenna nu keessa fixee janni kennu keessa fixee armaan nu ga'ee jira ommoo wanni guddooni nu tokkumma qabaanne amman tanatti Oromoon barka aga qabsaa'ee takkin qabsoof waraanni kenna gaari jirulleen hanuu galatoomu garuu wannummaani gartee nu qoqqoodanii akka nu waliin dhageenye gartee akkanaanii nu bulchuu jiranii tan namni kennine ka Oromoo bal'aan wal ta'eetuma afaan tokko ta'eetuma waraan kenna gartee yoo bir dhaabbanne gartee hundaan gartee ufirra buqqifnee bilisummateen nin kuffannaa walabummateennaa wannummaan jira abuun kana kaananii gartee nama kenna miidiyaa kanarra baanee aga dandeenyoon warra manu duratti warra keen gugurdaa akkatee raggaatuu tafaa obbo Nuuree kan facufa hin qabnaa warrirra gartee waa warri keessa warrirra barannaa warrirra dhageennaa akkana warra rabbiin umriin nu dheeresse gartee bilisummaa warri gartee awwisuun bakka rabba hanuu ga'uuti akkana ulfaadha galatooma. Thank you guys so much. Galatoom tuhu namni biraa. Umara. Umara. Jirta. Kan keete hojiraachuu baattee addee raggaatu jaalala raggaatu deebi'a jaar raggaatu Robale sini maybe busy here the kisho want to be itidara refu agendan kesani yuan dufe yona hayam tawan jawari hasa ujurtani yuatini ayam tati tidabra Robale galatom ulfadi garu jawarini is just namatoko kagarte yadi abin kabinille yadum sun qaba garuu ummati ballani
arra Jawaar maal ta'uu jira garuu wanni inni deemuun inni jiru kunini akka opinionitti yoo allaalu inni yoo mataa lafumamma Itoophiyaa tan bulchadanii yaadi isa tokkoffaani yaaduma arkiyan hubadhutti yaaduma abiin qabu inni illeen qaba warri gartee Itoophiyaa takkatti ta keessatti akkinneedhu gartee Oromoon keessatti kabajamtu yaad kanaan deemuu jira garuu sirn amman tan jir kanatti Oromoon nam tokkollee wal dhabeen jiru Oromoon sirna wal dhabuu jira sirni lafti tuneeni gartee reform of faith reform kana gartee nami Itoophiyaa jaaruu barbaadu tokkollee jijjiiram reform kana fituun danda'u wanni hin dandeenyeefi gartee impayani gartee akka fedhisiitocha malee koota equal waliin gartee demokraatii laftan tochine gartee nami cufti kalaftan kee jir sabab sablammiin gartee qixxee tabultu impayan yaad kan waan hin qabneefi kanaafuu yoo allaalu Jawaarilleen yaadii guddoon inni deemuuni Itoophiyaa gartee amminniin waan inni jedhu isan nami cuftiin dhageettanii Itoophiyaa fi gartee Oromoo walitti araarsinedha garuu Itoophiyaaf Oromoon walitti araaru yoomuma hin dandeetu wanni hin dandeenyeefi nu warra nami cuftummaan equal habulwen Itoophiyaan impayanii lekki hanuu jala bulani kunini waan ta'uu hin dandeenyeefi anakki anu baddutti nami tokko Jawaar gartee sappotuun mirgisaati gartuu ommoo Jawaari laftana gartee waan anakkanu baddutti ta'u because yaadi warra akkuma biilleen gartee gaaf duri Oromoo jedha ommoo eegi keessa maalede akka Oromoo balleessuu fi akka sanyii Oromoo duguugu jirti jira garuu Jawaarillee yoo borbuufellee inni nuun dhufu masara mootummaa seenuu danda'u garuu eegi seenellee yaadi isaa yaadum kana akkasitti hubadhaa fayyataa ulfaadha galatooma.